Komishinii mirga namooma Itoophiyaadhaan miseensonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii argamaniif dararamarra jiran hatattamaan gadhiifamuu qabanii jechuudhaan ibsa baaseeti jira. Komishinichi hidhamtoonni kunniin darara hamaa keessa akka jiranis ibsa isaa keessatti hammateeti jira. Guutuu gabaasa kanaa kan isinitti immoo Girmaa Guddisaati. Hooggantoonni ABO mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii fi himannaa malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran hatattamaan bahuu qabu jechuun dhaabbanni Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa caamsaa 11 bara 2014 baaseen beeksise. Dhaabbanni mirga namummaa Itoophiyaa sakatta'insa manneen hidhaa keessatti taasiseen miseensonni paartii ABO yeroo dheeraaf mana hidhaa keessa turuu isaanii fi maatii isaanii ammoo irra deddeebiidhaan akka gallakkifaman gaafachaa turuu isaanis kaasee jira. Bitootessa 1 hanga 10 bara 2014 magaalaa Buraayyuu magaalaa Galaan qajeelcha poolisii sabbataa qaamaan argamuun haala hidhamtoota kanneen hordofaa turuun hooggantoota qajeelcha poolisii waliin Komishinii Poolisii Oromiyaa akkasumas bakka bu'oota abbootii alangaa Oromiyaa waliigalaa wajjin dubbii taasisaa turuun qorannoo gaggeessee jira. Dabalataanis yeroo garaagaraa keessatti dhimma namoota hidhamanii wajjin wal qabatee mana murtii irraa fi sanadoota murtoo abbaa alangaatiin kenname akkasumas sanadoota yaala fayyaa isaanii walitti qabuun ilaaluu isaa komishinichi beeksisee jira. Mana hidhaa Buraayyuutti kan hidhaman miseensonni paartii ABO obbo Mikael Gobanaa, obbo Kennaa Saayyaanaa, Dr. Gadaa Waljira, obbo Daawit Abdataa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Gadaa Gabbisaa ta'uu isaa Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsuu isaan keessaa miseensonni qaamaan dubbisuu isaas beeksisee jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa wiirtuu qorannoo yakkaa poolisii federaalaa keessatti hidhamuu isaanii fi obbo Abdiisaa Raggaasaan kaampii poolisii adda Oromiyaa magaalaa Galaanitti hidhamuu isaanii komishinichi maatii isaanii fi abukaattota isaaniirraa odeeffadheen jira jechuun kan hime. Haaluma wal fakkaatuun obbo Baatee Ruggeessaa sababa dhukkubsataniif poolisii irraa eeyyama argachuun mana yaalaa tokko keessa yaalamaa jiraachuu komishinichi kan hime. Bu'uuruma qorannoo kanaan manni murtii namoota wabiidhaan akka gallakkifaman kan eeyyame himannaan isaanii cufamee manni murtii bilisaan akka bahan ajaja dabarsuus mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu fi himannaa tokko osoo hin qabaatin akkasumas himannaan isaanii cufamee garuu hangammaatti mana hidhaa keessatti waggaa 2 ol kan lakkoofsisan miseensonni ABO jiraachuu himee jira. Miseensonni kanneen irratti haleellaan reebichi miidhaan cimaan qaama isaaniirra gahaa jiraachuu Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa isaatiin kan beeksise. Miseensonni kunneen seeraan ala yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran hatattamaan bahuu akka qabanii fi beenyaan isaaniif kaffalamuu qaba jechuun komishinarri olaanaa Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Daani'el Baqqalaan dubbatanii jiru. Miseensonni kunneen murtoo mana murtiitii ala mana hidhaa keessatti tursiifamuun isaanii kun ammoo biyyattii keessatti namoonni aangoo isaanii da'oo godhachuun seeraan ala yakka hojjechaa jiraachuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa qorannoo ariifachiisaa taasisee tarkaanfii barbaachisu fudhachuu akka qabu Dr. Daani'el kan dubbatan. Gabaasni kan dhaabbata Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa team.